gabbarra motum azawatin bakke famne ya rabbi karga ni'matu min Allah turajin kanya rabbi toki jom suarga chumpagnya wanzore sadunya bodin kabenya pitachon arganne toy jabenya rabbi bedasati kalbiranu kenya risala kirisu tore konigenya duaf pirati danne kamle pirati Nora rabbi nabi ummatan kenya inshallah ya jirani dubajudatinya wa fahamsisu sadarkati kenya fami kadajatinya Gofdakin wa jalan ya Rabbi gargar sake kadanne ergaan qaba jedhee ergichaa fixu ustaazaa. Ramsa tatamate kurasina gagawo mata keenya kamutti raabukau gargaare tijaare namu andandao manne ko dame fiyotti galegau Ndiho kana yaro kumsi pamegao rakini jirenya dafe wala mangao gargar sisiara amare achina mambao walangate la fakana limabao ndapalle nasara jalkaba mabao kan islam namichin quufamu namicha giddu-giddootti fidee zinaasofsiisa ya abbaa macaa kuyi. It's powerful. Namicha reefin baraa jira beektaa dhugaa. Quuqamaadha dhugaa namichi kun. Rabbi umurii dheeraa siif laatu nama dhugaadha. Kan akka raayyaa abbaa macaa dhaladhu. Callistee oduu odeessuu dhiisiti. Cima. So galatoomaa harka fuunee daawwattoota keenyaa attam jirtu na yaaddaniittu nan beekaa nan koommadhee maali waanuma addaan isinii qaba har'aa. Saamamnen siin jedha. Dubbiin hin bade. Utuu mataasi bowwaafachiisuu hin jalqabiin galatan qaba. Maddi koo Finfinnee jirtan. Dhugumaan isiniin jedha. Bar tokko maqaa keessanii nan bara barri dabarte. Goolan isinitti ergadheetti dhaxxanii waan hundumaa kan fiddan yoo barbaaddan mana kan dhaxxan qaqaaliiwwan dhaloota qubee galatoomaa. Miidiyaan har'aa isinii dhiyeessu kanaafi an akkasumatti dubbadha malee yookaan dhaamsuma isaanii dabarsa malee maddi koo madda kannaa ta'e. Utuun maallaqa hin kenniniif waan hin kennuuf hin qabu. Taaksii mataa isaaniitiin deemanii, Bishooftuu deemanii, Inxooxxoo deemanii, Boolee keessa naanna'anii, laancha naanna'anii, nama as galuuf nama achi galu taa'anii dhaabatanii ilaalanii, kaameraa mi'aas yoo dhaban cullut godhanii telefoonatti hirumaan waa adda addaa godhanii warra naa ergitanii madda koo kan naa taatan ijoolleen Oromoo, ijoolleen Oromiyaa hedduu galatooma. Maddi koo Finfinnee jirtu galata dachaa. Qophiin hojjedhu kun keessan wannoo keessaniif ta'a. Saamamne lafa dachee saamamne beektaa? Malaammaltummaatu akka malee guddate waan baay'een isin agarsiisuudhaaf deema. Hin dheeressitanaan jettu adaraan natti hin eekamiina. Har'a immoo yoo lama sadiitti kukkute malee waan cimaadha. Kan jalqabaa yaa Oromoo iyyaa dabarsaa jirti. Inxooxxoon riizortii nafxanyaa ta'aa jirti. Na eegi. Inxooxxoo dhabaa jirta na eegi. Aan baay'ee jira. Mara naannoo Inxooxxoo naanna'uun koon oolu yeroo naannoo Inxooxxoo naanna'u immoo Bishooftuudhaa fi Boolee keessa qaxxaamuruun koo hin oolu achi keessan hunkuraa deema. Haa ta'u malee ijoollee qeerroo sammuu qaraa koo waa walitti himaa seenaarraa duuba deebinee
akkamitti akka buqqaane attamitti qe'ee kadhamne qe'een keenya akkamitti akka dhabne gara nama dhuunfaatti yookaan gocha jibbisiisaa sa dhugaati baay'ee fokkisaadha. Malaammaltummaarraa hamma sagaagaltummaatti. Isiniin fidaa malaammaltummaa hanna saamicharraa hamma sagaagaltummaatti. Miidiyaan koo safuu yoo cabsina of kolchaa eenyu isaanii warra shira hojjetan biyya keenya keessatti warra dachee keenya qorqan warra nafxanyootaa farda ta'an fardeen nafxanyootaa nama keenya nu keessas yoo jirtu ta'e naan horgofa ODM taajabbiidhaan hin horgofa. Taajabbiin caasaasaa biyya keessatti babal'ifachuun immoo gammachuu guddaadha. Keessumaa naannoo Finfinneetti ergan hidda gadi jabeeffadhe bubbuleera. Garuu oofisiin qabnu. Oofisiis nun barbaachisu. Hojiin taajabbii diijitaaliidha. Diijitaaliin kun immoo qilleensuma irratti hojjeta. Oofisiin barbaannu, kaampaasiin barbaannu, mana barbaannu waajjirri keenya. Kanaaf namoonni nu gargaaruu barbaada yeroo baay'ee madda nuu taatan achitti dubbatamuunsaa safuu sodaa maal adda addaa ta'uu karuma wal beennu sanaan akkuma wal beennu sanatti ergaa. Isiniin jedha. Utuun isatti hin deemiin naannoo Finfinneef naannoo Inxooxxoo utuu hin deemin dura yoo obsaan dhaggeeffattan yoo barumsa xinnoo ishee waa'ee akkaataa Finfinnee akkaataa keessumattuu guddina Addis Ababaa miti jarri Addis Ababaa fi akkaataa itti Oromoon buqqa'e kanarraa yoo barumsa xinnoo tokko isinii kennee barsiisaadha miti re'an. Sanarraa kaaneetanii waraabessa Inxooxxoo qorqaa jiru, waraabessa Bishooftuu qorqaa jiruu fi waraabessa Finfinnee qorqaa jiruun itti aansee sitti agarsiisa. Asirratti fideetan fafannisee sitti agarsiisa. Ammaaf garuu ODM irrattanii barumsa xinnoo tokko sii kenname. Attamiin keessumattuu waa'een obsi keenyame obsi saba cunqurfamtoota manii ba'e beektaa ol ba'e bifa jijjiirrateetu waan baay'eetu maaster pilaaniin barreen waggaa 2 duraa ilmaan koonya ilmaan dhiiga kee 8,000 soorattee caccabsitee dabartee ammallee dachaa meeqaan itti fufaa jirti garuu addumaan amma specific goonee mataa isaanii keessa isin agarsiisuudhaaf. Egaa waa'ee naannoo Finfinnee yeroo laallu irra caalaa dura waa'ee falmannaa Finfinneetii fi Maccaa Tuulamaati kanati akka galataatti kaastu yookiin immoo sochiiwwan Oromoo hambisuu, aadaa hambisuu, safuu hambisuu yeroo baay'ee mootummaa Itoophiyaa impaayera Itoophiyaa kanaa wajjin morma kan wal qabaa ture waldaa Maccaa Tuulamaati. Warri hundeessitoonni waldaa Maccaa Tuulamaa koloneel Alamuu Qixxeessaatii kaatanii hamma qeerroo yeroo dhiyeenya kana keessatti yuunivarsiitii Finfinneetti Dr. Gammachuu Magarsaa barumsaa naannoo maan iddoo amma Shiroo Meedaa jedhamtutti dhaqee achitti iddoo haala rakkinaa keessatti barumsa inni kennaa ture durii hamma ammaatti jechaadha. Tu yeroo argadhee sana qindeessee natti tolaa hamma sanaatti warri waldaa walgargaarsa Maccaa Tuulamaa keessatti hojii guddaa hojjetanii Oromoo keessatti yeroo hundumaa dagatamuu hin qaban. Yeroo waa'ee jaarmiyaa adda addaa abaa'oo maaloo jennu fileessa elaa imaanaan isinitti kennadha. Waldaa Maccaa Tuulamaa hin dagatiina. Seenaa cimaa qabu. Yeroo hunda saba keenya quuqama aadaa, afaan, seenaa, waan duudhaa, waan sirna gadaa, waan sirna bulchiinsa Oromoo kan kaasee keessatti hojii guddaa hojjete waldaa Maccaa Tuulamaati. Sana dagachuun hin barbaachisu. Egaa yeroo hundumaa sagantaan mootummaan inni itti Oromoo irratti kana sana gochaa ture immoo walumaa wajjin kan beeknudha. Haa ta'u malee akka har'aatti har'arra ta'ee akka dhaloota har'aatti kan hin haasa'u diinni kana na godhee sana na godhee maaloo na godhe jennee yeroo itti boonyu dhaabbachuu qabu. Yoomuu caalaa diina akkana godheerra ofirraa jalqabuu qabna. Kanaaf taajabbiin diinatti achi wannoon jettu gaafa sinnaan jettan isinittan kolfaa ture waggaa 2-3 darbe kana keessa
diinni warratti maqaleeti warra maalooti yeroo sinnaa jettanii diinni asis jira diina qeeroo xiyyeeffachaa ture siniin galle mucaan siniin galle yaa obboloota keessumattuu ijoolleen sooshaal miidiyaa irra jirtan muraasni jechuu kooti malee inni kaan inni beeka. Ofirraa loluu hanqachuun sodaadhaan sammuudhaan rukutamnee xiinsammuu nu cabsee nafxanyaan har'allee Inxooxxoo keef Bishooftuu keef Maaloo kee Boolee kee saamaa jiru kanan boodana itti dhufuuf jiru kun. Kanaaf akka kanatti utuu dhiibamnu Finfinneerraa Addis Ababaan humnaan nutti fe'amaa turuunsaa waan seenaa keessaati. Biyya lafaarratti iyyachuun akkuma jirutti ta'ee biyya lafaatti yookiin addunyaatti world community kan jennu kanatti iyyachuun akkuma jirutti ta'ee kanneen nu saamuu fi nu salphisu nurraa dhowwuu hin dandeenye jarri addunyaan. Laamee jarana qeerroo biyyaan argeeffadhu waraqaa baannee fuula faranjiisii dhaabataa ture waggaa 2-3-4 dura iddoo biyya kana keessatti iddoo jirrutti waraqaa dhaabannee akka kadhattuutti yeroo ati biyyaa dhumtu suuraa kee firiinti godhannee maal goone hin dhageessu faranjii. Jettani maal? Biyya faranjiin jira harka faranjiitiin daabboo nyaachaa jira bishaan dhugaa jira. Faranjii balaaleffachuu qoomti. Faranjii wanti ishee galateeffadhu qabaa. Faranjiin barbaadu keessa dhiittee qilleensarra asiinaa ariitu immoo malee immoo waan isheen sirratti gootus immoo sitti nani. Balbala faranjii, balbala senaatorotaa, balbala eenyuu walga'iin adda addaa diyaasporaa kana keessatti qophaa'ee si iyyaa ture, bo'aa ture. Nuun deebine. Nuun dirmanne faranjii. Salphinni isaa kun kan si argisiisu faranjii utuun taane inni guddaan qeekee salphina qeekee irratti dhufee kan ofirraa kaafatu faranjii sirraa kaasa utuun taane situ qeerrootu foolleetu abbaadhu warra wal ijaarte kan biyya keessa jirtu hayyuu barataa daldala abbaa qabeenyaatu salphina sirra jiru kana salphina qeekee guute kana situ ofirraa finqilchuutu irra ture. Faranjiin dhimma keenya. Faranjiin dantaa ishee eeggatti. Faranjiin abii kana fudhachuu dandeessu hoo jedhee kennee fi yoo barbaadan waggaa 50 amma gaafaati dulloomtee duututtu nuyi maal situmsinaa jabaatu jiru. Ati jabaattu anaan. Dayyee. Seera uumaa keessaa inni jalqabaa jarana waa tokko ni sirriitti hima. Seera uumamaa miti. Koonistiishinii miti. Seera uumaa keessaa inni jalqabaa seera kam akka ta'e beektu isin of dandamachiisuudha, of oolchuudha. That is called self-preservation jedhama. Of maal taatee waa'ee kan biraa miti inni guddaan qeekee oolchuu of oolchuu kanaaf immoo mammaaksa qabna. Abiddi yoo nama irratti buute yoo haadha irratti buute haatu dura ofirraa buusteetu dhalarraa buusti. Ofii gubbannaan akka itti dhalarraa buuftu mammaaksa nayyuu qaba. Waan of dandamachiisu salphina ofirraa kaasu waan self-preservationiin kuni waan cimaadha. Ilaa qeerroo na dhagahi kun barumsa ga'amu. Kanaaf immoo teenyeeti utuun taane dhiitamaa, rukutamaa, ajjeefamaa, aarsaa barbaachisu hunda kaffalaa as geenyeera. Ishee keessaa afaan keenyaan dubbatachuu dandeenyeera. Saamichi lafa keenyaa dachee keenyaa garuu hin dhaabbanne. Halagaa qofa miti kan si saame qe'ee keetu nama keetu deebi'ee diinasi ta'ee isan sii gingilchaa asirratti. Sini galee egaa sirna garbummaa dhabamsiisuuf kun bu'aa garbummaa keessaati waan ta'eef sirna garbummaa dhabamsiisuu fi qabsaa kan turan warreen akka seenaa addunyaa keessatti jechaadha biyya Ameerikaa kana keessatti kan biyya kanaan sitti himaa ergan biyya Ameerikaa jira ta'e. Frederick Douglass kan jedhamu tokko nama biyya Ameerikaati nama biyya kanaati bara 1857 keessa godhe keessatti sirna kamii sirna garbummaa ofirraa dhawu biyyi kun garbummaa jala turte akkuma keenya kan godhe keessatti waa tokko jedhe warri bilisummaaf dhaabbanna jedhan garuu sochii jedhe
sochii sabaarraa fagaatanii taa'anii ilaalan akka nama saqotee osoo hin facaasiin midhaan haammachuu fedhuuti. Isaan kun warra bokkaa bakakkaa fi balaqqeessa hin qabne hawwanidha. Qabsoon sabaa qabsoo sammuu ta'uu danda'a yookaan qabsoo irree ta'uu danda'a yoo haa ta'u malee immoo qabsaa'uu feesisa. Akkas jedhanii ittiin kaasee yeroo sana muuvimentii. Warri aangoo qabneedhaan egaa mirga tokkollee qabsoo malee kennanii hin beekan. Hin jiru. Kennuuf illee hin deemani. Hin jiru waan akkasii. Maal amma mee Abiy Ahimedin ilaalatam. Akka inni itti mixiixatee kaleessa dhaamsa dabarfatu nus nyaam እንደ ብልጽግና waan tokko waan salphaatti sitti kennin hin fakkaatiin akka jechuudha. Asiin dhuftus qophoofneerraa. Hin jiru qabsoo malee qabsooftu malee wanti hin jiru. Wanti tolaa hin jiru. Saba cunqursaa ofirraa hin faccifne yoomiyyuu cunqurfamni ittuma fe'amaa jedha namichi. Frederick Douglass namni jedhamu kuni sammii saba cunqursaa ofirraa hin faccifne yoomiyyuu cunqurfamni irrumatti fe'amaa jedha. Always oppressive, suppressive. Innuma irrumatti fe'amaa innuma lakkaa. This is beautiful. Jaarraa tokko walakkaa jennaan. We are counting. Lakkoofsuma lakkaa jiraanna. Xumura ittiin goonu taanaa waa tokkotti just you keep counting numbers. Waggaa dhibbaaf meeqa turreerraa amma dhibbaa jennaa namoonni ijoolleen nu booda dhufanii dhalatan immoo gaafa waggaa 50 kana booda immoo Oromoon waggaa 200 qabsaa'ee jedha. Kana dhaalchisaa deemna aniifati har'a jabaannee waa hin hojjennu taanaan. Egaa jechi Frederick kuni maal jedhaa haala ammaa nuyi keessa jiru kana keessatti waa tokko nu barsiisa jira. Waa'ee namaa gaafa laallu waa tokko irraa barachuuf baay'een birmadummaa fiduuf homaallee gochaa hin jiru. Nuti warra osoo qonneen facaasin midhaan haammachuu hawwudha yeroo baay'ee. Hawwiin Oromoo bilisa hin baasu. Hawwuun utuun hin taatu. Utuun hin jedhe Dooktar Zalaalamiyyuu utuun kana se'ee walaloo isaatiif. Utuun hin taatu. Utuun waa tokko hin taatu. Usuu qonneen facaasin haammachuu hawwuu jiran. Hawwiin Oromoo hawwiidhaan Oromoo bilisa hin baasu. Yoo hojiitti geddarame malee hojjechuu waa'ee Finfinnee dhagaa amma waan ani isin agarsiisuu barbaadu waa'ee Finfinnee maaloo yeroo naa kennaa kutaa adda addaa sadiittanii gaggabaabsee isin agarsiisa waa'ee Finfinnee. Waa wal qabsiisaa deemuu qabna ijoollee afuuffeen taanu ijoollee waa beennee isa itti aanetu xumura gochuudhaaf taanu akka taanutti mee qamaritti dhufuun kololo mee waa'ee Oromiyaa waan nuufaa jedhu. Egaa iddoo sadiitti yoon qoodee isin agarsiisee keessumattuu kan waggaa 160 duraa fi waa'ee Finfinnee kanaa akkuma hedduun keessan beektan egaa hawaasni warra Amaaraa yookiin Manzee jalqaba jaarraa 18ffaatti babal'achuu jalqabdee bara Haayile Sillaasee jechuun akaakayyuu Minilik mootummaa dhaabbata. Haayile Sillaaseen egaa mootummaa Manzee yookiin Shawaadha jedhama bara sanaa 1813 amma 1847tti waggaa 34 bite. Waggaatti si'a 2 yookiin si'a 3 Oromoota ollaasaa turan weeraraa kan ture Haayile Sillaaseen akkuma bara 1848 keessa Finfinnee weerare. Naannoo Finfinnee weerare. Kamitti akka dhabne sitti hima. Isa dura bari akaakayyuu keetu qoteetu irraa dilbii dhaabaa ture bara Finfinneen kan keeni. Namtichi Meejor W.C. Harris jedhamu maal jedha seetanii mootummaa Ingilizii irraa Haayile Sillaaseetti ergame
baatii 18 fi Saayile Sillaasee wajjin yeroo turetti weerara Saayile Sillaaseen Oromoo irratti geggeessaa ture duukaa deemee argee hubatee macaafa The Highlands of Ethiopia kan jedhu 1844 kan irratti baay'ee barreesseera sanarratti. Haaris macaafa isaa keessatti kutaa bobbaa bojjii fi saaminsa yookiin saamicha jedhu jalatti waa'ee Finfinnee gabaabaatti akka armaan gadiitti barreesse waan inni jedhan isinitti hima. Loon dhibbaan lakkaawwaman marga lalisee dheedaa jiru. Tikeen isaanii balaa itti dhufaa jiru hin beekne, hidhatanii hin baane, nagaan loon isaanii tiksataa jiru. Inni kaan maasii isaa keessa hojii isaa hojjetaa jira. Maatiin isaanii weeddisaa mana bira dalagatu, aduu dhi'uuf deemtii, lafaaf mukni ifa ishee gammachuu guddaan waan calaqqisan fakkaata. Garuu osoo aduun hin seeniin badii guddaan biyya kanarra diriirsuuf warri akka bineensaa nama nyaatan 1000 itti dhangala'aa jiru jedha. Kun word by word kan inni ofiisaati 1844 barreesse gara afaan Oromootti kan hiikame. Oromoon nimman qabu jechaadha. Taa'eedhuma akkaan taa'u kana taa'aa jira irras hinuma taa'eedhuma waan akkasii godha waan tokko dhimma sana hin qabu. Kanaafis egaa maal jedhe? Yeroo gabaabaaf erga mari'ate booda gara waraana isaatti galagalee waaqni abbootii keenyaa nu haa jabeessu jedhee ibiddaaf meeshaa waraanaa akka Oromoo irratti bobba'an ajaje. Saayile Sillaaseen kadhataniitu waraana bobbaasan. Waraanni gaa waraana Amaaraati. Waraanni sun jedhana yeroo sana. Har'as waraana qopheessaa jiru. Hin dagatiin. An 1844 sitti maa jira waggaa 180 ta'uuf yaa'u. Har'asitti jiru beekiin ati qophaa'an jirtu. Otoo Oromoon hin beekiin akka galaanaa mandaroota Oromoo irra dhangala'ee Oromoof lubbuu isaanii baasuuf baqatan ariyaa miidhaa qe'ala jiru barbadeessaa loon qalaa ajjeesaa loon marga eeddu saamaa isa kaan immoo qe'ee isaaniitti maal isaaniitti abidda naqaa qabeenya naannoo isaanii hunda saamanii weeraran. Akka inni jedhutti hin jedha. Aarri manaaf midhaan gubatu gamaa gamatti lafa waaqa dukkan lafaaf waaqa dukkaneessaa jiraa jedhe Haaris. Ilaali lammii Ingiliziiti, lammii Oromoo miti. Akkasitti biyya balleessaa waraanni Amaaraa gara Finfinnee dhangala'ee jedha Haaris. Egaan kanatti fufee Haaris akka kan inni jedhee katabu keessaa Saayile Sillaaseen tarkaanfii waraanni isa fudhachaa jiru ilaalee fuulli isaa gammachuun ifee. Nafxanyaan gaafasii ajjeeftu hin gammaddu. Ni booneera. Waraana Amaaraa Finfinnee kan qonnaan midhaaniitiin miidhagee mandaroota ilaali ho'aa kan qabdu uumaan kan bareechee badhaasetti bahaniira. Lafa gogaa sanarraa qe'ee tufaa munaa qe'ee kanatti dacha'anii bahanii. Qe'een magariisni sun kan nama dinqisiistu burqaaleen ishee jedha. Bishaan ishee keessaa calaqqisan jedha. Horri ishee jedha. Mukootiin ishee jedha. Gaaddisi ishee jedha. Waan ajaa'ibaati. Kunaan kan guuttedha waan ajaa'ibaati jannatuma. Egaan warri Finfinneedha diinni nutti dhufaa jira jedhanii yaannee jedha Haaris. Dabalammoo akkuma kanatti fufee maal jedha seetan? Kitaaba isaa keessatti please kitaaba kana warri Amazon irraa bitadhaa jira kitaabichi. Artikiliin isaas jira Google PDF-dhaan. Sabni lafa sanaa qubate hin jiru jedha. Qabeenya isaa gatee lubbuu isaa baasuuf Inxooxxootti baqachuuf illee yeroo hin arganneera. Waa'ee Inxooxxoon dubbadhaayeen kana fide beektaa. Naannoo Finfinnee sanatti Inxooxxootti baqachuuf illee yeroo hin arganne fixuu jalqabee akka tasaarra dhangala'e waraanni kun. Ammas of hin eeggattu taanaan akka tasaa sirra dhangala'uudhaaf kan qophaa'e sii jira. Sitti meera yeroo darbee sii qophaa'eera akka tasaa kan sirra dhangala'u jira. Ofirraa qolachuudhaaf hin qophoofne taanaan. Egaan waraana Amaaraa sana bosona hundaa keessaa baqattoota adamsaa ijoollee fi dubartoota bakka dhokatanii harkisanii qabaa maanguddoo fi dargaggoo osoo hin jedhiin dirree fi bosona keessatti ajjeesaa
qaama isaanii irraa muratanii biyya erga saamanii booda ibiddatti qabsiisanii jedha Haaris. Salphaa miti. Baay'ee dheeraadha. Waa'ee faachaa, waa'ee maalii achi keessatti kaasa. Na jalaa abdii kuttee dheetanii kutaa adda addaa sadiitti bara sanaa ka'ee hamma giddu galeessaatti achi dhufee immoo hamma ammaatti maaltu ta'ee maaloo yooman dubbadhee isinitti fixagaa. Maalan godha waggaa 30 darban qofaan xiinxala mataasaa danda'e qabaa isa ittan deebi'a. Kutaa 2 kutaa 3 waa'ee Finfinnee fi waa'ee saamicha naannoo Finfinnee magaalaa Finfinnee keessa ittan deebi'a jiran. Garuu waa'ee Inxooxxoo waan dubbadhuu fi waa'ee Finfinnee irratti Finfinnee yeroo Minilikiin qabamu geeraraa Oromoo tokkotu natti tole geerarsa sanani isin yaadachiisa. Walaloo geerarsa isaa ani sagaleen qabu waan ta'eef walaloo geerarsa isaa sana qofan jedhaa hammasitti garuu dura raayyaa abbaa maccaa waan nutti himu na jalaa dadhabdan jettu. Amma gara pooyintiitti dhufaa jira. Amma yoon barumsatti dheeresse na jalaa mugaa deemtu yeroon. Kanaaf barumsa irra tareetan walaloo tokko jedheetan pooyintii saamichaa har'aatti darbuufanii mee raayyaa abbaa maccaa wajjin. Kijoomsoo argachuun fageenya waan sooressa addunyaa abbootiin qabeenya bitachuun arganne too'inni jabeenya rabbiin fedha isaatiin qalbiirra nu keenyaan risaalaa jiriinsuu ture qoonni keenya nuuf biratti dannee kamlee birateenya. Erga Rabbi Nabi yoom ummataan keenya inshallah yoo jiraanne dubbachuudhaa teenya du'a fahamsiisu sadarkaatiin keenya faamii kadhataa teenya gooftaa kennuuwwaa jalaan hirribne yaa Rabbi gargaarsa kee kadhanne ergaan qaba waan hangabaabsee haasawoo Ramsa tattamati kurasina kakao ummata keenya kamutti raabukao gargaare tiyyaare namu waan danda'u manni qoodamee fi yotti galee ga'u ndihoo kana. Ergaan qaba gabaabsee raayyaa abbaa maccaanis ergaa gabaabseetan ergaa bosonatti kana beektu dooshee. Bosona kana har'aa ijoollee kootu madda taajabbii kootu ijoollee taajabbiin ijoollee qaba Finfinneedhaa ijoollee taajabbiitu dhaqee suuraa naa kaasee naa dhufe Inxooxxoo waa'ee Inxooxxoo irraan dubbadhaa googilii keessaas nan dhabee meenaa kaasii jennaani oluma fiiganiitu taaksiidhuma achi iddoo 6 kiiloo jettanii kiiloo 6 achumarraa kaanii taaksii qabatanii ol naa ba'anii naa kaasee naa dhufee. Gatii taaksii kee gaafa bilisoomnu sii kaffalaa qeerroo keenya. So ilaala waan kana irratti haasaa har'a. Maaliif na jalaa nuffitu yoon barumsa keessa seene barumsi gaafa waa'ee Finfinnee akkaataa babal'ina ishee barumsa bareeddoo nu qopheessee kan akka dookumentariitti isinii dhiyeessa. Hamma har'aatti akka saamamaa jiru. Jasta hamma ammaatti hamma yeroon dubbadhu kanaatti saamicha jiruun isitti agarsiisa. Egaan bara sana keessatti bara Finfinnee Minilikiin qabamu keessatti beektaa Oromoon kun geerarsaan baafata roorroosaa akkana engadesitti mee walaloo irratti hojjedhe maastersii koo akkaataa teesisii digirii kooti maastersii kooti. So akkaataa inni roorroo baafataatu yeroo sana keessatti akkuma ammaa bara ammaa kana ijoolleen sirbitoonni keenya miiraa kakaasanii ijoollee kakaasanii keessaan dubbatanii inni akka raayyaa abbaa maccaa mootuma rabbii isaa faarsuu quuqama sabaa himu kana quuqama sabaa kan ittiin himaa turan yeroo sanatti geerarsa kan jedhamutu ture. Kas jedhan egaa waa'ee Inxooxxoo kana. Inxooxxoo dhaabbatanii caffee gad laaluu na feedhan. Injiru caffeen hin saamamne. Duran dubbisa booko. Inxooxxoo dhaabbatanii caffee gad laaluu na fee. Finfinnee loon geessanii hora obaasuu na feedhan. Tulluu daalatti irratti
yaa'iin gullallee nafeedhan. Gafarsatti darbanii qoraan cabsachuu nafeedhan. Hurufa boombii irratti jabbilee yaasuu nafeedhan. Bara jarri dhufanii loon keenya sin dhumanii edda mashashaan dhufee birmadummaan nafeedhanii geeraruu jalqaban. Tokko tokkoon si hiikuu barbaachisaa. Afaan poetry keessatti analysis jennaa, interpretation jennaa, hiika itti laachuu. Hiika itti laachuu naan jette walaloo kana hiika itti laachuudhaaf sa'aatii 2 na barbaachisa. Jechuun koo yeroon nan ga'u hiika baay'ee itti laachuun danda'ama. Garuu raafilii jedhumti warri faranjii irra keessa xiqqoo isheen gabaabsee sitti himu. Walaloo kana keessaa kanatti argattu caffee xinxooxxoo dhaabbatanii xinxooxxoo kanarra jechaadha. Amma bosona nu jalaa amma riizoortii Abashaaf kennamaa jirudha ittan dhufaa. Amma achirra dhaabbatanii Finfinnee caffee gadi ilaaluun hin hafee hin jiru jedhani. Ari'amnee irra jedhani gadi ilaaluun hin jiru jedhani. Caffeen hin jiru jedhani. Caffee jechuun maal jechuudha? Muujjaan sun maal sun ragragiin sun inni iddoo waan akaayii biqilcha jedhu miti namni keenya akaayii biqilchi sun hin hafee jedhanii. hin fudhatanii Finfinnee loon geessanii hora baasuu nafeedhanii iddoo horaa yoo qabate isaantu qabate hin jiru hora geessuun hin jiru bara darbe isaanii atoluuti abbootiin qabeenyaa foolleen kun gadi yaa'aniitu bara darbe nu yaadachiisan iddoo ishee seenaa waggaa 200 gidduutti hin hafeedhan isheen okkatti taatetti taate isheen bara dhufuun taatiif hin taatu nun beekamu. Tulluu daalatti irratti yaa'iin gullallee nafeedhani iddoo isaanitti yaa'anii iddoo isaanitti walgahii geggeeffatan murtii kennani adhaamsa adda addaa dabarsanii kan balleessetti adabani akka aadaa suni nafeedhan yaa'iin hin jiru jedhan jara qabateedhan gafarsa immoo beektu miti karaa askoo gafarsatti darbanii qoraan cabsachuu nafeedhan iddoon sun bosona ture jechaadha achi qoraan cabsatanii Finfinneetti galu Oromoon hurufa boombii irratti jabbilee yaasuun nafee bara jarri dhufanii jarri analysisin achirratti gaa jarri bara jarri dhufanii loon keenya sin dhumanii erga mashashaan dhufee birmadummaan isin nafeedha. Bilisummaan isin nafeedha. Dur bilisummaadhaan dachee keenyarra jiraannaa. Dachee uumaan nuu kenne, lafa uumaan nuu kenne, lafa waaqayyo nuu kennerra birmadummaadhaan jiraannaa freedom. Bilisummaa guddaadhaan jiraanna turre. Erga gaafa mashashaan dhufeeti birmadummaan isin nafeedha. Hamma ammaatti nuuf hin deebine. Hamma har'a iddoon ammasitti maa jiru waa'een xooxxoorraati. Hamma har'aatti birmadummaan hin hafe. Sabni keenya kan keenya irratti gammaduun kan keenya argachuun hin hafe. Eegalee dubbii sitti hin torsu. Suuraa tokkoon si agarsiisa. Waraabessi nafxanyaa har'a kurriftuu riizoorti jedhu. Silkii isaas fudhadhaa, websaayitii isaas fudhadhaa. Sayyuu Debrezayit siin jedhee achi bishooftuu ijoolleen har'aa bishooftuu turtan bishooftuurraa madda kana madda adda addaatti qaamaan keessa lixanii naa ergitanis ijoolleen lixuu hin dandeessu ijoolleen Oromoo lixuu hin dandeessu $88 which means almost gara qarshii 6,000 5,000 dhadheetu keessa bashannanta warra sooreyyii kanatu achitti wantoota adda addaa hojjetu egaa waan safuu kanallee dhufuun kun oolu kanaaf baay'ee mi'aadha ijoolleen keenya lixuu hin danda'an 5,000 amma 10,000tti maallaqa lixuu hin danda'an garuu naannaa qarqara naanna'uu danda'u. Ansaati. Namicha kanaati. Sirii galeera. Namicha kanaati namicha kana laala. Basha'aasa. Boston PLC'dha. To'annoonsa. Taadiyoos G. Ballexe jedhama.
is the founder and the CEO of a highly renewed private company in Ethiopia called Boston Partners, PLC, a parent company of Kuriftu Resort and Spa. Belete was born on 1957 in Arusi, Oromia region, southeastern Ethiopia. Arusi Yerusayu. Jechalama, Senasa Kasitimata, Achitana de Jera. Arusin kuni arsita usati ta'e arusin kuni doshen jirtu hin beeku seenaasaatu jira. Seenaasaa irraan sinii furiyam. Amma namichi kuni namichi sin ilaaltan kun siniin daddabala. Namichi kun kana caalaa isin agarsiisuun barbaada. Ngaa fuula isaa isin agarsiisuun barbaadu. Boston jechuun Boston PLC jechuun warra habashootaas asii jiru na bira. Boston jechuun iddoo nama jiraatu kanadha. Madda konseptima. Asiis namichi ijaarsi habashootaa na bira jiru. Abashaa lama mana kireeffadhee cinayyuu abashaatu jira. Abashoonni as jiru. Guutu Boston keessa. Lafa jiraatu keessa. Oromoota manatti miti malee abashoonni akka daataa dhiyoo kana wannoo jedhutti magaalaan jiraatu kana keessa gara 20,000 oliitu jiru. Cimoodha. Isaani kan waa'ee taakkelee uumaattan dhufa. Jaartiin isaas as jirti Boston. Manni isaas manni taakkelee uumaas as jira. Yeroo darbe isin agarsiiseera. Maallaqi asii deemti. Doolaarri kun. Amma abbaan kurriftuu keessuun amma immoo bishooftuutti dhufanii warri Chaayinaa waan guddaa dhaqanii qabatanii maallaqa walii galanii riizoortii isa akka addunyaatti beekamaa ta'e Inxooxxoon hundi nafxanyaatti sii galte baga gammadde. Warri mallatteessanii dhume hojjetamee dhume amma riizoortiin kun bishooftuu jira inni tokko. Bishooftuudha mi'aara. Isa sana ol dabarsanii namoonni kee taakkelee uumaa kee keessumattuu asirratti waan Oromiyaati waan ta'eef taakkelee uumaarrayyuu inni kun Shimallisiin ilaallata. Shimallisiin ilaallata obbo Shime. Pirezidaantii keessan. Isaan kana ilaallata. Dhiifama ilkaansaa beekan dhokse ilkaansaa xiqqoo rakkisaa waan ta'eef. Jechuun koo akkuma poolitikaa keenya ilkaansaa sirranne waan ta'eef tarii maallaquma abbaa kurriftuurraa waa goggodhuun illee dhufee biyya kanatti ilkaan hin xarabama beektaa biyya faranjiiraa turu. I hope Finfinnees ilma jiraate dheeyyaadha. Xarabsiisi obbo Shime. Siyaasni keessa sirrata waan ati gochuun sirrataa miti dubbiin keessa hin sirratu dubbiin keessa namatti hin tolu. Akkuma kanas ilkaan keessa namatti hin tolu. Ilkaan gaafa wannoo wayii fakkaata. Kas keessa wannoo jedhee. Kanaafanii namni sitti kolfuurra dheetan huuruu kee gadi godhe. Taa'ee natti kolfaa jira kun. So, obbo Shimallees maal kan kee immoo Oromiyaa keessaa Inxooxxoo kana seenaa kamiinuu kennuudhaaf Inxooxxoo kana dabarsiteetu kennita be maali nama hin qabnu maali ijoollee ijaartanii PLCdhaan walitti ijaartanii riizoortii maal ta'a maatii qeerroo 6,700 dhumtee walitti ijaara maatii walitti maanni wanti walitti bitatan kun waan tokko keessaa namni mataa qabu tokko laayisensii baasee fi isaan immoo sheerii moo maal jedhan sheerii kanaanii maatiin hiyyeessotaa kun walitti bitanii warri mee naannoo sababa Finfinneetiif ijoollee 6,800 wareegni san maal ta'a maatii isaaniitiif investimentii yoo hojjetame Inxooxxoo irratti maaliif kennama?
maaliif kennama sababuma isaan birrii isin irratti dhangalaasaniif doolara biyya Ameerikaa kana abashoonni naftanyoonni biyya kana keessa waggaa 40-50 jiraatanii abbootii kaampaaniiti asirratti kana biratti immoo Finfinneedhaa kunoo Bishooftuudhaa dhufa maallaqni as dhufaam. Doolaaraan hidhaam kana xiyyaati riizoortota keessa ooltu kurriftuu Bishooftuu isayyuu Bishooftuun jenne isaan Debre Zayitidhaan. Eeqeeroo. Ayoromoo. Maal amma jarana jalqaba irratti yeroon akka barumsaa sii kenna jedhee yoo hin falmattu taate Inxooxxoo kana dhannee yeroo 6 kiiloodhaa barannu dhannee tachi bajjiisa bakkee sarara baanee yeroo laallume akkuma dhaqaame ijoolleen Finfinnee jirtan qeerroon foolleen mee Inxooxxoo dhaqaa borii ka'aati sanbaduraaf sanbata meeqaa achoola. Already sii gurguramteetti. Riizoortii eenyutu hojjetta? Abashoota biyya alaa kanaa as magaalaa koo naman beeku fi itti gaafatamaan immoo daayirekteerri achi kan buufatu yeroo baay'ee asis kan oolu achis kan buufatu immoo namichan sila suuraa isaa sitti agarsiise kanadhaa siin jechuudha laa kanadha abbaansa akka malee sooromeera. Chaayinaa irraa hojjetaa fidaniin siin jira hojjetaa saayitii sana kaasu international resort hojjechuudha. Resort hunda galee kana gochuudhaaf waan namichi kun kaffale jaraa warra amma biyya bulchaa jiraniif isin ajaa'iba. Isa sitti muudhaafan. Ijoon koo dubbiin si barsiisuudha yeroo si gubuu utuu hin taane Inxooxxoo dhabdeettaa siin jechuudhaafan sitti muu dhufee qabatamaadha. Ijaarsi hin jalqabaa dhufanii jalqabu kanaaf hin jalqabsiistaa qeerroon biyya jirtu kun hojii kana. Koyyeeffacheedhani maaloodhani hunda laga xaafoo hundi saamamte namana saamamte Oromoo. Amma immoo magariisi qe'ee abbaa kee qe'ee akaakayyuu kee inni kun maaliif hafaa hin ta'u hamma akkas gara Debre Biraanitti citu maalitti cituudhaan kan yaadamaa jiru. Saamamte. Maalitti jirtu gaamma? Maal hojjechaa jirtu ammas? Shime waa jedhu nama bultii qabu maal akkam godheen irraa dubbadha. Beektaa shime ishee kana. Namittiin suuraa kana naa fuute gaafa sanaa afaan Ingiliziitiin thank you. Isa dhugaati. Aadde Jigaayyoo Dibaabaa jedhamu isaan kun. Aadde Jigaayyoo Dibaabaa kun qe'ee maatii guddaatii ba'anii amma saamicha lafaa isa ajaa'ibaatti jirti. Intala Oromooti maa lafa argattii miti amma waan dhufeeftu jira. Maal kunuunsaama miti isheen fudhattu garuu maal isheen ijoollee maa intalli kun maaloo Xuruneesh kun dhaggeeffataa jirta yoo ta'e giiftii ko sabboontutti keenya nanaa nu koorsita addunyaa irratti qe'ee ganzabe isin nama guddaa qe'ee Oromiyaa qootuu hin taane Itoophiyaa addunyaa kana maqaa wannoo jettan maal ishee kana eessaa baate kun? Isumaayyuu baalakiidha. Baalakii kadhe. Ijoollee lama deesseettii fi qamar Yesuufii fi qamar sun isa biyyatti galtee hin teenye. Intalli takka irraa baqattii takka isas dhiiftee deemtii takka maal gootii warri mana dhaqanis jiru jechuudhaan hin jedhe. Mana ishee isaa laanchaa jiru kaasu boolee abbaa dhufu gaafa dhufu akkaataa inni itti dhufu wajjin sii kaasu adda keenya. Maaliif beektaa? Forjidiidha.
nama nama hin taane nama of hin taane nama kan biraa ta'uudhaaf wannoo jedhu jaartii akkoyyee kanatu sila hangafa warra addunyaa irratti gootota atileetiksii ta'an kanaati ishee. Akkoyyeetu har'a gad deebi'ee hojii sagaagalummaa hojjeta. Lafa argachuuf intalattiin lafa saamuudhaaf. Maal hojii mana kee dhufteeti immoo? Maal hojii mana kee dhufti intalli kun? Hankeellee maaliga? Hankeellee as dhuftu sachi dhuftu sankee. Yours is common. Waan isin gootan tokkon beekaa. Taakkalee uumaa. Gannat uumaa beektaa? Obboleettii kee. Akkaataa itti namichi kun maallaqa gashuu fi warri kaan gashanii fi gannat immoo wukkilinnaa sirraa argattee nama kan biraa amanuu dhiistee akkaataa itti akkaawuntii sanarraa gannatitti erga galee booda hangannat harka mootuun turiin elaa sinsa kattaasisaa birrii sana nammaxxansaa yeroo yerootti tiraansferii jiru nammaxxansaa hinuma gaafa jalqabaan si qabeesii. Tokko lama hamma viidiyoo dhibbaatti deema waa'een kee kanan siin jedheef atiyyuu baddee dhufaa jirta malee na baasaa biyya kanaa jettee sammattee badduudhaaf eessa dhattaagaa? Maali nama naati dhuguman siin jira? Maal ta'a kan amma intala kanatti maqaa adda addaatiin jettee isheen iddoo adda addaati iddoo 4-5 gurgurattee maal sii gooti gaa? Erga amma sana gootu maal ta'a warra dhabe immoo yoo waliin geessanii? Maaliif akkas gootu obbo Taakka? Maaliif sagaagaltu gadhee maaliif taateeti? Maaliif dhugaan siin jira? Maaliif namni malaamaltuu, sobduu, hattuu maaliif ta'aa? Mee kana naa gorsaa namicha kanaa namicha ilkaan hin tolle sanas mee kadhaame Oromiyaa situ bushaa jira. Oromiyaan saamamaa jira. Qe'een Oromoo saamamaa jira. Maqaa investimentiitiin maqaa kana goonaatiin asiin dhufanii miidiyaadhaan sinitti haasa'aatii qe'een already gurguramaa deemaa jira. Oromoon dhumaa jira. Inni bara kan Haayile Sillaasee fa'aa kan bara Milinik fa'aa kan bara Maaloo fa'aa ifatti si ajjeesaa si fixaadha. Inni kun immoo akkuma barichaatti of madagsee kaataa akkasiitiin saammachuudhaan maal gochuudhaan akka kanatti jiramaa qeerroo ka'ee yasabaa kaadhu falmadhu siin jechuudhaafanii dhaamsa kana fide har'a. Dhaamsa baay'een qabaa. In dheerata waan naan jettaniifanidha. Kutaa 2, kutaa 3, kutaa 4 qabaa. Sichin darbaa viidiyoo ijoolleen keenya naa erganii achirraa dhaqanii kan waraaban kan maal godhan ijoolleen mana baankii ijoolleen hundumtu maamiltoonni taajjabbii hundumti keessan ammas irra deebi'een jedhaa galata guddaa naaf argadha. Utuun xumuriin sinii nan galateeffachuu barbaada. Galatoomaa shira saba keessan irratti taa'u teessanii hin ilaalinaa. Shira uummata keessan irratti ta'u adaraa keessan teessanii hin ilaalinaa. Barachatu karaa nu ittiin lolu karaa nu ittiin saaxilu baratu bara dijitaaliiti. Kanaafan Oromoo Digital Multimedia jedhee sii bane bara dijitaalii kanatti ani wantan sii godhu yoo jiraate dijitaaliin sirraa lola. Gama kanaan sirraa lola. Ani homaa sirraa hin barbaadu. Mootummaan Itoophiyaa buna naan bitu yookaan atis Oromoon biyya keessaa shayii naan bittu. Anaan faranjiinu shayii koo naaf bittu. Sinirraa nyaadhu sinirraa hin dhugu. Waa tokko garuu naa godhaa. Shira biyya sana keessa jiru karaa barbaaddaniin iccitaan naa kennaa. Ani immoo nageenya keessaniif akkaataan itti fudhu, akkaataan itti secured godhee fudhu karaa biraatiin karaa beekamu sanatu hin taane anatu isinii kennaa na dubbisaa. Warri mootummaa keessa hojjettanis keessumattuu mootummaa ammaa kana keessa kan hojjettan sabboontonnis warri federaala keessa hojjetanis hojii federaalaa hojjetamaa jiru nan qindeessa waan federaalaa keessatti hojjetamaa jiru waan immoo loltoota keessatti hojjetamaa jiru keessumattuu
warroota jeneraalonni assaamintii isaan fudhatanii ba'an amma ji'a kana keessa. Jeneraala Oromiyaatti ramadame fa'aa beektu isin amma ji'a lama kana keessa waa eegaa jiru warri biyya bulchan baay'ee addaa jiru. Kanaaf loltuu hundaa assaayin godhaniiru naannoo hundumaatti isaaniif immoo warra jeneraalotaatti itti gaafatamni guddaan kennameera akka ajajan. Ajaja cimaa ajaja qabanii hidhuu miti. Qabanii hidhuun salphaan. Hamma yoomiitti Oromoon kun kana ta'a. Isa kana qindeeffadheen isinitti deebi'aa. Hamma masaraa mootummaattan odeeffannoo qabaa. Odeeffannoon hammaareen finneen qabaa. Naa jabaadhaa odeeffannoo kootti qindeeffadheen isinitti deddeebi'aa. Isuma dhugaatii yeroon dhabe malee ni na biraa yoo odeeffannoo waggaa nagaa. Ammoo ammas kana tattamaa kan amma ta'aa jiru iddoo hundumaa kan jiru naa ergaa baay'ee fayyaa ta'aa baay'ee ulfaadhaa yaa Oromoo Finfinnee oolfadhuun siin jedhee waa'ee warra kashalabboota kan keenya warra baalagoota maallaqatti bakka bu'ummaara maalootti lafa gurgurattu lafa keenya lafa naannoo Finfinnee maannoo iddoo hundumaarra saayitii hundumaarra meeqatti akka gurguramee akkamitti akka gurguramee birriin isaa eessaa akka galee keessumattuu diyaaspooraan Habashaa akkamitti akka isaan calleessaa jiranii warri asii biyya kanaa birrii qaban maal akka isaan godhaa jiran kana keessatti taakkeleen maal akka gochaa jiru kana keessatti jeneraalonni illee harka akka isaanitti keessaa qabanii kana keessatti aartistoonni illee akkamitti akka hojii hojjechaa jiranii aartistoonni baay'ee miliyoonarii ta'aa akka jiranii isaan kana hundumaa hankooti Oromoo dheedhee waan hin qusadhu tokko hin qabu. Kan gadi jedhee Oromoo qorqu diina keessanidha. Akkuma namichicha nafxanyichaa. Kanaaf gorfamanii deebi'uu qabu, gorfamanii sirrachuu qabu. Oromoon immoo yoo soorome ala kanatti fidee akka taakkelee uumaaf mana bituu hin qabu. Yoo sooromanis achi keessatti daldala babal'isu. Warra akka Acaaluufaa aqee Gudaritti riizoortii nuu banuu maallaqa Finfinneerraa funaanamu kanaan ittiin taphachuun ittiin maal gochuun maaloo gochuun hin eeyyamamu. Utuu ODM jiru hin eeyyamamu. Ani immoo nan argadha. Eessa lixuus hin argadha. Hojii hunda dhiiseen cyber security baradheen leenji'eetan qe'ee keessan folgee yaaseen hojii koo full time koo godha malee Oromoon ala kanaa barbaade biddillee naa nyaachisu faranjittaanii malee gadi taa'een isin irratti baradha malee waa tokko saamtanii biyya alaa kanatti isin dhufu yoo achi saamtanis achumatti akka hojjetamu goonaa maallaqni never. Hin saamtaniin baatani. Ammoo Habashaan kan isheen ijaarsaa jirtu kun immoo isheen Xooxxoo immoo hin gowwoomina obbo Shimallis Abdiisaa hin gowwoomina obbo Taakkelee Uumaa shat gooneetu yeroo manni jalqabamu sirreessina. Hin sirreessinaa ijoolleen hin sirreessu maallaqa itti saamtanii hin fudhatiinaa galman ga'u. Yoo barbaaddan ammumaa kaa ajandaa sana kaasaatii Oromoo iddoon inni jiru walitti funaanaati. Oromoo diyaasporaallee ta'u. Diyaasporaa keessaa namoota waa funaannattee qabdu walitti ijaaramtee haa dhuftu Inxooxxoo kennaafi. Oromoon ala kanaa yoo ijaaramtee dhufte ijoollee keenyaaf ijaarti malee eessa yuunnatu. Nafxanyaadhaaf ijaarsista taanaan garuu tokkoffaa inni ijaarame sunis daaraa ta'aa gatiisii hin qabu atis immoo seenaan ta'an. Waan hin taane jireenya kee irratti galmeessitee dabarta. Obbo Shimallis Abdiisaa of eeggadhu. Seenaan taane hin godhin. Aan itti fufee waa'ee kee kana booda immoo diiteeliin qoradha. Waan ta'e qoradha waas beekaa ishee ofirratti dhugdee maal gootee mana dhiistee iddoo biraa dhaqxu sanas dhiisi. Taakkeleenis dhiisi. Jarana HIV nus hin fixuu danda'a. Akka koloneelota warra TPLF san. Don't do that. Naamusa godhaa warri pooletishaaniini. Mana keessan hojii biiroo dhaqaa mana keessan galaa. Biiroo dhaqaa mana keessan itti galaa. Hin dhaqiinaa gaallamootan ta'iinaa. Dhaxxanii uskii jiinii maaloo saggatii mi'aa doolaara dhibba meeqaa sanaa hoteela filattanii hin nyaatinaan dhugiinaa. Oromoon beelaa jira. Oromoon du'aa jira. Oromoon qabsoo irratti miidhamaa jira. Oromoon dhiigaa jira. Attamitti kana dhugaa sana dhugaa maal gootaa dubartootaa wajjin gaallamoottu simtuu mana qabdanii. Hin godhiinaa waan akkasii. Intalli Jigaayoo jedhamtu sunis saamicha keessana dhiisi. Inni ati qabdu yoo si gaa Oromoodhaa kennaa jedhiin. Callistee namoota wannoo jala qaban jala olii gadi fiiguu dhiisi. Namichuma isaa
sifuudhe sanatti deebi'iiti takka hiikaa takka maal gochaa hin godhin. Waysumatti walitti deebi'aa arga ijoollee irraa horattee achi jala turi mana qabdaa jireenya gaarii qabdaa. Don't do that. Kanaaf hin godhiinaa gorsa kun. Gorsa kun tuffatiinaa. Oromoo immoo qeerroo immoo nan barsiisaa. Daawwattuu tokko hin ga'u. Barumsa waa'ee Finfinnee akkaataa saamichaa durii amma ammaatti kutaa lammaffaa boran qabadhee isinitti deebi'aa raayyaa abbaa maccaa koofaanaa turtii gaarii. Rakkinni jireenyaa dafee ol namaan ga'u gargaarsis yeroo malee achi namaan ba'u walangattee lafaa kana dhimma ba'uun dabballeen nasaaraa jalqaban bobba'u akkan islaamummaa dhiisee keessaa ba'u hojjetamaa jira dhaamsisina ga'u maqaan jarree bobba'u na gargaarsa ta'u akkan daganne rabbiin gargaarsa kee kadhanne. Rabbi keenya asibee kabaa nurakanne Rabbi keenya gamtaa dhuunfaa sitti manne namni sitti rakkatu waamii dhamee namne oleetti nuu kabiyaa rabbee si kadhanne injiruutti beeka rakkoon hin dabarre numa jijjiirama yoo amma sabarre. Rakkinda gabaabduuf jecha kan jarjarre faalikaa wallabdee akka of hin fasaarre lafa jala qophaa'u jaramaa garee garuu nu mataa shakkaatumaa turre waan itti amanan sana kerroo feekuun barree nu rabbiin nutti mee qura'aan irraa barree akka daangaan nootti hin tarre akka nurraa dhaabbatuuf gaafanne rabbii gargaarsa kee kadhanne. Ramsi gosina gawanga kana dagesani akan gawon sine jarin mangesani mobole wankane lokayo jirtani gumata gesani ne ka kubsiftani akabira namne gargarsi gesani trika kisgudatu aswanum na gesani